Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa har'a qophii keenya dirree bashannanaa qophii isin bashannansiisuuf isin bohaarsuuf qophii ogbarruu qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura. YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa gamasumaan gara qophii keenyaatti dabarraa hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura. Tole maqaa kee wala Mangistuun jedhama. Martaa Dajaniin jedhama. Maqaan koo Baabbuu Namoodha. Daawit Ermiyaasan jedhama. Nagaashin jedhama. Lammaan jedhama. Daanyeen jedhama. Fiikoo jalqabaadhaan akkasuma gadaatti dabbalee jechuun maal jechuudha? Dabbalee jechuun waa'ee aadaa warra Oromooti. Isa keessa aadaa Oromoo kana keessa dabbalee jechuun foollee jedhuun hin beeku garuu akkaataa isaan beeku garuu akkuma itti nagayanii illee qoradhee irra hin geenye. Foollee jechuun akkaataa qoradhee hin beeku. Foollee hin beekan garuu goota shan jechuudhaan goota shanan kana keessa irra ga'ee qoradhee ta'u hin beeku. Dabbalee jechuun maal jechuudha? Akkasuma gadaatti dabbalee jechuun maal jechuudha? Dabbalee jechuun daa'imman waggaa duwwaa hanga 8 jira. Akkasuma gadaatti dabbalee jechuun maal jechuudha? Dabbalee jechuun kan yaadutti umurii 8 gadi natti fakkaata. Jaarsummaa natti fakkaata. Erga dulloomanii jechuudha. Kanaafuu umurii nama guddaa keessa kan jiranii Dabbalee jedhamu waliin yaadu. tole gaaffii koo jalqabaadhaan akka sirna gadaatti dabbalee jechuun maal jechuudha? Dabbalee jechuun Oromoo Oromummaadha. Dabbalee jechuun waan biraa wanti gaggeeffamu tokkollee wanti illee keessatti dubbatamu tokko hin jiru waa'ee gadaa Oromoo keessatti waan ta'eef Oromoo jedhamuu danda'a akka yaadutti. Dabbalee jechuun gadaa an Oromoon eenyummaa isaatti ibsatu wayii foollee jedhamee kan beekamudha. Gaaffii koo lamaffaadhaan jechama lafee cabse jedhu maal jechuu barbaade? Bakka jechama jechuun waan jedhame tokko waan namni sun hin yaadne tokko jedhameen jechuudha. Waan hin jedhamne jedhameen jechuudha. Waa jechama lafee cabse yaan jedhamu sun yookaan na rukutee odoo lafee koo cabseedha. Jechama saniin baay'ee tokko mataa kiyya na ajjeese jechuudha. Baay'ee waan hin jedhamne tokko naan jedhe waan ta'eef odoo ulee ta'e ulee wayyaa isaadha. Gaaffii gottaanuudhaan gaaffii ciigooti sobboqosaa sorgoo fi sookkosaa natti himtaa jechuudha. Guyyaa waan hin hojjetu lafa maraa oolaa bakka bultiin dhabu mana haadhaa bulaa jedhu sabboqonsaa sorgoo fi sookkosaa maalodha? Eessaa fedaree gadaa guyyaa silaa waan hojjetu hin qabu maal jechuudha ta'e naan galluudha. Maa yaaduu inturama waan hasaabee fidetti illee. Jechi himni lafee cabse jedhu maal jechuu barbaadeeti? Jechaan sammuusaa wanti jedhe. Jechaan sammuusaa tuqeen kan akkasuma fakkaata I think. Jechaan taane jedheeni waan hin taane jedheenidha. Ittiin jedhe waan hin taane ittiin jedhe yookiin immoo wanta hin eegne tokkoon jedhanitti fakkaate. Tole gaaffii gottaanuudhaan ciiggoodha. Ciiggoo kana sabboqosaa sorgoo fi sookkosaa natti himtaa jechuudha. Guyyaa waan hojjetu lafa maraa oolaa bakka bultiin dhabu mana haadhaa bulaa himni dachaa sookkoof sorgoonsaa maalodha? Manni irra sorgoosaa akka itti fakkaatutti lafa maraa oolaa kan jedhu kun lafatti ittiin maraa oolaa. I think itti fakkaate. Sorgoosaa homaan hojjetu hojii hin qabu. Lafa maraa oolaa kan jedhu fakkaata. Himni jechama lafee cabse jedhu maal jechuu barbaadeeti? Lafee cabse jechuun dubbii ijoo jechuudha. Jechuun lafee isaa cabse yeroo samii dheeraa. Lafee cabse jechuun hin miidhe jechuudha. Hin miidhe otoo hin taane dubbichi isa qabate jechuudha. Lafee cabse yeroo jedhu dubbii bakka garaasa nyaate jechuudha. Gochaanuudhaan ciiggoodha. Ciiggoo kana sabboqosaa sookkoof sorgoosaa naa deebistu jechuudha. Guyyaa waan hojjetu lafa maraa oolaa bakka bultiin dhabu mana haadhaa bulaa. Dubbii irra dachaan sa'i lafa haadhaa bulaa. Irra mul'ataan sa'i lafa haadhaa bulaa. Sorgoon isaa immoo irra fuu jechuudha. Irra fuu lafa haadhaa bulaa jechuudha. Sireen qabu haadhaa ma bula lafa jechuudha. Lokataan isaa lafa mara. Lafa mara. Hin beeku. Iddoo barbaade oolaa jechuudha lafa mara.
lafa mara oola iddoo barbaade oola jechuudha. Oli gaaffii kottaanuudhaan hiikni jechama lafee cabse jedhu. Jecha kana keessatti lafee cabse gad jedhu maal jechuu barbaada? Cabse jechuun wayii rukute. Rukute wayiin cabse jechuun micciire. Kanaafuu cabse. Cabse yoo inni bakka rukute jechuudha. Cabse jechuun waan lafee jechuun waan jabaataa tokko cabse jechuudha. Tanni waan akkasitti hin fudhaa garuu. Wanta jabaataa waan cabuu hin dandeenye waan lafee waan ta'e tokko cabse kan jedhamu tanni akkasitti nu ba'a garuu. Tole gaaffii kottaanuudhaan ciiggoodha. Ciiggoo kana sabbooqosaa, sookkoo fi sorgosaa natti himtu. Guyyaa waan hojjetu lafa maraa oolaa bakka bultiin dhabu mana haadhaa bulaa. Inni dhoksaansaa waan tokkoon hojjetu deebi'ee mana haadhaa gala jechuunsaa lafatti galuu waan hin qabnee fi haadha isaatti gala waan akkasii nutti fakkaata. Akkuma inni jedhe kan fudhadha garuu. Wantichi waan mana hin qabneef naanna'uu jechuun immoo wantichi siluma waan bakka deemaa oolu manas waan hin qabneef manatti waan hin galleef. Sookkoon isaa lafa mara oolaa. Sorgoon isaa immoo sorgoon isaa maalidha seete zoorata oolaadha miti jechuudha. Mana hin qabu mana haadha galaa. Inni immoo sorgoodha. Barreessaan fiilmii Heelaa eenyu jedhama? Heelaa fiilmii ilaalteetta? Ilaaleen beekuuti. Oromoodhum keessaayi. Oromoodhum keessaayi. Fiilmii afaan Oromoo keessaa moo? Hin dandeenye. Samallee hin dandeenye. Tole gaaffii kottaanuudhaan fiilmii diraamaa Heelaa namni barreesse eenyu jedhama? Fiilmii afaan Oromoo kam? Yaani fiilmii akkasii osoo hin taane hirkoofa. Komedii? Fiilmii Heelaa namni barreesse eenyu jedhama? Ilaaltanitti fiilmii Heelaa. Barreesse. Badaan hordofu. Hin hordofu badaan. Fiilmii diraamaa Heelaa namni barreesse eenyu jedhama? Saamson Mokonnon ilaala. Diraamaa Heelaa ilaalteetta? Akka tasaa Heelaa ilaaleera. Nama barreesse eenyudha? Nama barreesse hin beeku garuu tilmaamaan hin jedhe malee. Anallee harkaa badee. Giraamicha allaa. Tole gaaffii kottaanuuf dhuma lafti orbitii meeqa irratti argama? Irra hin geenye isa malee. Irra hin geenye isa malee. Torbaadha. Sirba afaan Oromoo tokko kan beektu nu hafee. Sirba afaan Oromoo. Sirba Caalaa Daggafaan jaaladha. Atumti eenyu waan jedhu. Nuuf hin taane rabnu abbaa warraan qubbanu tikseen horiin gurguru waan jedhu. Tole waan wajjin jirteef guddaa galata. Eshi galatoomaatiin illee. Gaaffii kottaanuudhaan lafti orbitii meeqa irratti argama? Aggaan kun irraa darba. Narraa darba. Lafti orbitii meeqa irratti argamti? Hin barre. Sadaffaadha. Tokkoffaa mataa galaarra jira. Jechuudha tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa. Lafti orbitii meeqa irratti argamti? Torbaffaa. Hin beeku garuu lammaffaa irra ta'inna. Lammaffaa irra ta'e hin beeku. Tokkoffaan as jala bishaantu jira jedhu miti. Lafa kana jala bishaantu jira jedhu fakkeenya. Erga bishaan irra immoo waan jiru lammaffaa ta'inna yaala gara yaada malee beeku. Torbaffaa natti fakkaata. Jaaffaa irratti argamte natti fakkaata. Yoo baradheen ture hawaasa irratti na argaa baduu danda'a beektaa. Halkan guyyaa ijarraa nan baddu ciisee ka'us waanuma keenya yaada. Absitii koo waliin dabarsinee godoo keenya yaadaddee ta'an gaddaa. Eessa jirta maaloo kootu
Hinna wallaalta kanana. Tole waan wajjin turtaniif guddaa galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya daandii gubbaarra deemnee namoota gaaffii gaafachaa turre gaaffii koo jalqabaadhaan akka sirna gadaatti dabballee jechuun maal jechuudha gaafadheen ture. Dabballee jechuun daa'imman dhalatanii hanga waggaa 8 gidduu jiranii dabballee jedhamee waamama sirna gadaa keessatti. Kanaaf dabballee jechuun daa'imman dhalatanii hanga waggaa 8tti waaman jechuudha. Gaaffii koo lammaffaadhaan hinni jecha lafee cabse jedhu maal jechuu barbaadeeti jedhee gaafadheen ture. Hinnis dubbiidhaan miidhachuu barbaadetti. Gaaffii koo itti aanuudhaan ciiggoodha. Ciiggoo kana sabbooqosaa soorgosaa gaafadheen ture. Guyyaa hin hojjetu lafa mara oolaa bakka bultiin dhabu mana haadhaa bulaa jecha jedhu ture. Inni sabbooqonsaa mana haadhaa bula kan jedhu ture. Soorgonsaa immoo mana harmee isaa bula kan jedhudha. Soorgonsaa hin dhoqotaasaa immoo mana diigaa bula kan jedhudha. Gaaffii koo itti aanuudhaan barreessaan fiilmii Heelaa Hinyuudha jedhee gaafadheen ture. Nama jaallatamaaf kabajamaa Abrahaam Jaallataadha. Diraamaan kun nama Oromoo biratti diraamaa jaallatamaa ture. Gamasumaan akkasiin ammallee irra deebitanii ilaaltanii dhaamsa keenya dhaammannaa. Gaaffii koo isa xumuraadhaan lafti orbiitii meeqaffaa irratti argamti jedhee gaafadheen ture. Lafti orbiitii sadaffaa irratti argamti. Egaa daawwattoota kabajamtoota keenya qophiin irraaf qabadhee kana fakkaata ture. Egaa qophii kana qopheessuudhaan ana Baaboo Yoosef gama ogummaa kaameraadhaan dabalaa toolasaa turre. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa jenna. Torbee qophii biraa qabadhee hanga walitti deebinutti nagaadhaan torbee gaarii isiniin jenna.